dhugaadhumatti impaayera Itoophiyaa keessatti anamman argite jechuudha. Paarlaamaa keessatti namoonni uummata bakka bu'anii dhufaniif dubbachuu jechuun maal akka ta'e hiiki paarlaamaa federeeshinii maal akka ta'e kan itti mul'atedha jedhiyyaadha. Number 1 waa'ee Muhammad Hassanii fi Anisaa Idris warri kun lamaan gaariidhuma godhanii rakkina uummataa bakka bu'anii gadadoo isaanirra ga'aa yeroo ajjechaa isaanirra ga'aa jiru akka isaanitti ija jabaatanii Koloneel Abiyyi Taasaanii eenyummaa maal jechuu akka ta'e paarlaamaa macaffeema jechuun maal jechuudha biyyoota adda addaarraa kutaa adda addaarraa naannoo adda addaarraa uummata bakka isaan buufatee gara Finfinneetti isaan ergate jechuudha. Amma ijoolleen kun uummata walootu dhaqaatii mootummaa giddu galeessaa taa'aati waa'ee keenya nuu himadhaa rakkina keenya nuu himaa waan nutti hir'ate mootummaa giddu galeessaa akkasidha federeeshinii jechuun kana jechuudha. Sila tiyooriinsaa garuu ammar'aatti paarlaamaa impaayera Itoophiyaa keessatti kan argaa turre yeroo hundumaa warri bakka bu'anii dhufanis muummicha ministeeraa Sofiin jedhu Koloneel Abiyyiifis haa ta'u kana duras Mallas Zeenaawiifis haa ta'u taa'anii harka rukutu duwwaa ture. Wanti guddaa na gammachiise tokko ijoolleen kun lamaan ija jabinaan lubbuu isaaniitti murteessanii dubbachuu isaaniiti. Inni lammaffaa waanan irraa argee eenyummaan Koloneel Abiyyi Ahmed salphinni Koloneel Abiyyi Ahmed geggeessaa ta'uu akka inni hin dandeenye nama bushuu danda'u akka hin taane soobduu akka inni ta'e dhiifama guddaa wajjin dhugaan isinitti hima maal beektaati maal jedhu warri Amaaraa qomaaxaa kalaaluutti gabtoo ifataffataa jedhu namni kun ifumaa ifatti dhugaadhumatti fuula uummata impaayera Itoophiyaa jiru duratti nama dhugaa hin dubbanne nama waan kaleessa jedhe hin yaadanne har'a waan biraa haasa'u uummata kana geggeessuudhaaf dandeettii isaa ta'u mental capacity isaa ta'u hin qabne ta'uun kan itti mul'ate. Gara attamitti deebii kennisa jedhutti yeroon deebi'u jarri kun lamaan akkuma nama dubbadhee egaa waan ramadamaniif uummata bakka bu'anii hojii guddaa hojjetan. Wanti guddaa na dinqisiise intala ishee dubbatte sana waan tokko jala murtee dubbatte. Biyyi kun jette namatu nuuf kenne miti jette lafa keenyaatti irratti dhumne lafa keenyaatti kreditii isaa eenyu fuulaanne jechuudha. Mootummaan TPLFis kan isaanii ta'e mureen laanneef lafa bootii keenyaatti jette. Number 1. Lammaffaa Muhammad Hassan itti yoon deebi'e Hassan Muhammad or Muhammad Hassan? Muhammad Hassan yeroo dubbatu obviously ajjechaanii uummata waloo irratti geggeeffame mana keessatti nama gubuun jaarsolii maanguddoo waggaa 80 daa'imman jaartolii waan tokko hin godhin gubuun kun nama kana miira isaa miidhee ollachaadha ture kan inni haasa'aa ture argitanitti yeroo ta'e akka hudhamuuyyuun ta'a ture si'a tokko harka isaa akkas godhe maal jechuu akka ta'e hin beeku dhiifama naa godhaadha fakkaata imimmaan waan isaa hudhee fakkaata. Mira amma kana miidhamee jiruuf geggeessaan tokko ati sirriis ta'uu haadhisu mee akka namaatti akka nama biyyicha geggeessuutti akka dhala namaatti nama mana mira miidhamaan dubbatu tokko at least yoo xinnaate mira isaa sanaa fi beekantummaa laatta. Natti dhageessisa gaddi kee dhugaadha gadditee dubbachaa jirta jetteetullee waan jechuu barbaaddutti fufu. Abiyyi Ahmed garuu baay'ee nama gara jabeessa ta'uusaa baay'ee ta'e jedhee uummata Oromoo kaabaa kibbaa lixaa bahaa giddu galeessaa cabsuudhaaf nama murteeffate ta'uu hamilee wajjin Oromoo haa cabsu malee eenyu wajjin walii gadee hojjechuudhaaf nama murteeffate ta'uusaa anaaf yoomiyyuu caalaa ifanaa ta'e duriyyuu nan beeka. Maalittiin jedhaa tokkoffaa nama du'e utuu dubbannoo reeffa 10tu ammammaatti kennamuu didee tarsa'ee ajaa'utti jiraadha. Dhala namaa yoo taateeti. Deebinni kanaaf kenne xiqqeessu ture. Gadda ilmaan waloo. Ajjechaa ilmaan waloo irratti geggeeffame xiqqeesseetu maal jedhee mandaraan haasa'uuni Itoophiyaan fayyadu. Mandaraan haasa'u. Namichi kun biyyuma bushaa jirtu kana seera isheen ittiin waan beeku natti hin fakkaatu. Yookiin hin beeku yookiin sirrimatti yaadaan. Abiyyi Ahmed gaafuma jalqabe maal jedhe beektu?
ወይ መደመ ወይ መጠፋፋት ነው against yookaan faalla ittiin bulmaata seera biyya sanaati kan seerri biyya sanaa maal jedha beektaa wal fixuun nurra iraan jedhu walijjin buluu yoo dadhabne gargar deemuu dandeenya jedhee keeyyata 39 ganamuma faallesse ka'e har'a maal jedha egaa maal hubatti attamitti deebisee sayittuu fi cold blooded nama gara jabees nama duuti oromootti hin dhaga'amu nama ilmaan oromoo abbaan barbaade cabsu duukaa cabsuudhaaf sodaa tokko hin qabne oromoo tuffachuusaa du'a oromoo akka du'a sareetti akka inni lakkoof kana si'a jalqabaatiif argina miti kanadha lammaffaa egaa dheeressu ittafaa waan baay'ee irraa dubbachuu dandeenya haasaanni paarlaamaa sana keessatti godhe keessaati walumaa galatti garuu Abiy Ahmed qofatu hin ta'in mootummaan amma biyya sana bushaa jiru mootummaan PP walumaa galatti mootummaa sobaa teessoo sobaarra taa'ee jiru teessoo hursee jigaa jiru jalaa qinqaniin nyaatee fixe yeroo xinnoon hafeef jiguudhaaf kan jedhu mootummaa sobaa akka ta'e hin yaadattu yoo ta'e yeroo Westirraa yookaan Wallaggarraa ji'a 4 guutuudhaaf quunnamti kallattii isa kamiin iyyuu kutanii internet yoo bilbila yoo itti cufanii reebaa turanii leencoo baatii aljaziiraa irratti ba'ee waan inni jedhe yaadatu amman beekutti communicationin cite tokkittiin hin jiru namichi aljaziiraa illee itti kolfa ati durii uummata mootummaan amma deeggartu kana balaaleffattee uummata keef nama dubbachaa turte hin turreeyo nama du'e hin argine jettaa waan cite hin argine jettaa ani internetii ma biyya sanaatu humna hin qabu baay'ee so waan miti cimaa miti malee amman beekutti waan cite hin jiru Abiy Ahmed garuu maal jedhe beektaa deengan soba isaa baay'ee kan waaqayyotti saaxan ji'a 4 guutuu yeroo Wallaggarraa communicationin cite bilbilli cite internetin cite Wallaggi tumamaa ture eenyutu dubbate ilaaliga kaleessa waan haasa illee mootummaa caccabaa inni tokko haasaa mootummaa waan irra dhaabbate hin qabne uummanni Oromoo kan inni beeku qabu mootummaan amma empire Itoophiyaa keessa jiru kuni caccabee jiguudhaaf kamisa tokko tafe and hamusee qarroosa jedhan kana nu badhiga walumaa galatti garuu mootummaa Oromoo utuun ta'in mootummaa Oromoo balleessuudha ajjechaan ilmaan Oromoo isa gammachiisu akka inni itti deebii kennirraati kana nu badhi ilaalchisaayyu baay'ee I don't know yeroo inni isa ilaalu na gurbaa kana waaqayyo saayi kun jedhe garuu murteeffatee nama dubbate fakkaata akkasittiin wadhame in dheeressu gaatti dhufnaa itti faa tuqaa gaarii fidde dammee